Yoyyaa ashamaa akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota qophii Kokeetii Tube nagayaa fi jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumatti isiniif haa ta'u jecha guyyaa har'aa seenaa gooticha Oromoo Elemoo Qilxuu qabadhee dhiyaadheen jira. Haga xumura sagantaa kiyyaatti na waliin turan affeerraa kiyya. Jalqaba irratti bara 1936 hanga 1974 jireenya ijoollummaa seenaan Elemoo Qilxuu baay'ee hin beekamu ture. Garuu bara 1956 Elemoon barnoota Islaamaa baratee magaalaa Dirre Dawaa keessatti daldalaa Arabaa sooressaa tokkoof hojjechaa ture. Daldalaan kunis Elemoo fudhatee gara Edan deeme. Yaman Edanii bara 1956tti deemani. Edan akkuma gaheen maqaa isaa gara Elemoo Qilxuutti jijjiirrate. Boodarra dubartii Oromoo achi jiraattu tokkos fuudhee biizinasii jalqabe. Biizinasiin achitti jalqabame kunis baay'ee milkaa'ee fi siyaasa keessa seenuun Elemoo Qilxuu waa'ee siyaasaa nama dhimma qabu hin turre. Garuu bara 1966tti manni isaa bakka itti sabboontonni Oromoo wal ga'an ta'e. Kun immoo qoonsiilaa mootummaa Itoophiyaa yaaddessaa deeme. Elemoonis diinota mootummaa Itoophiyaa qarshii gargaarte jedhamee shakkame. Bara 1967tti namni Hararii tokko Harar Businessman kan jedhamu mootummaa Itoophiyaatiif hojjetu tokko Edan dhaqee Elemoorraa mi'a liqeeffate. Elemoodhaanis yeroon Finfinnee deebi'uun siif deebisa jechuun deeme. Akkuma Finfinnee gaheen Elemoon qabamee gocha shororkeessummaa mootummaa Itoophiyaa irratti geggeessuun himatame. Mana hidhaa keessattis qorannaa hamaa, reebichaa fi miidhaa sammuu guddaatu isarra ga'e. Kun immoo Elemoon irra caalaa akka inni siyaasa keessa seenu isa godhe. Hiriyoonni Elemoo qarshii walitti qabanii erga malaammaltummaan dura taa'aa nageenyaa namicha tureef qarshii kennanii booda gadi lakkifame. Yeroo Elemoon mana hidhaa keessatti dabarse kun akka inni sabboonaa kutataa ta'u isa godhe. Erga mana hidhaatii ba'ee booda sochii sabboonummaa Oromoo kan akka waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti hirmaachuu jalqabe. Bara 1968tti Elemoon dhoksaadhaan gara Moqaadishoo deemee walga'ii sabboonummaa Oromoo irratti hirmaate. Achittis hojiin sabboonummaa Oromoo uummata biyya Arabaatti bilisoomsuun itti kenname. Gara Edanittis deebi'ee dhaabbata hawaasaa Oromoo hundeesse. Bulchiinsa magaalaa Edanis amansiisee akka isaan biiroo siyaasaa bananuuf isaan eeyyama gochisiise. Gargaarsa mootummaa Arabaa fi akkasumas dhaabbata bilisummaa Paaliseetiin fi adda bilisummaa Eertiraa irraa gaafate. Gargaarsa mootummaa Iraaqiitiin leenjii waraanaa ji'a 7 erga kennee booda adda riphee lolaa hundeesse. Adda kunis hoggansa hiriyaa isaa Abdulkariim Haji Ibrahim irra caalaa maqaa jaarraa abbaa gadaa jedhamuun beekamu bobbaase. Addi kun iddoo garaagaraa Itoophiyaa seenuuf yaalaa mootummaa Soomaaliyaatiin rukutame. Booji'amee gara mana hidhaa galfame. Kunis ta'u Elemoon odoo abdii hin kutatin meeshaa waraanaa gargaarsa adda bilisummaa Eertiraatiin dhoksaadhaan kara gammoojjii Affaar keessaan gara Itoophiyaatti galchuu fi kuusuu jalqabe. Bara 1973tti Elemoon walgahii sochii qabsoo Oromoo Finfinneetti akka hirmaatu waamame. Walgahiin kunis uumamuu adda bilisummaa Oromoo kan xumurame yoo ta'u, Elemoonis qabsoo waraanaa akka jalqabuuf dirqama itti kenname. Waraana bilisummaa Oromoo walgahii kana booda hiriyaa isaa Hundee Taqii wajjin qabsoo waraanaa jalqabuuf gara Galamsoo deeman. Achittis Jeneraal Taaddasaa Birruu kan hidhaa mana keessaa ture wajjin wal argan. Elemoon dhoksaadhaan humna waraanaa ijaaruu jalqabe. Abbaan Hundee humna waraanaa riphee lolaa
kan bakka iddoo gubbaa qorichaa jedhamu Tulluu Carar irratti akka buufatu gorsan. Caamsaa 1974tti Elemoon nama 20 fudhatee gubbaa qorichaa irratti kaampii ijaare. Achis eegdota namicha Mulaatu Taganyee jedhamu abbaa lafaa ummataa naannoo sanaa baay'ee hacuucaa ture ajjeesuu jalqaban. Boodarras erga Mulaatuun barsiisaan amantii Islaamaa Galamsoo keessatti akka ajjeefamu ajajee Mulaatuu ajjeesan. Ajjechaan Mulaatuu naannoo sana naannessee bulchaan naannoo sanaas loltuu isaa argee akka balleessan ajajus garuu loltuun isaa milkaa'uu hin dandeenye. Hidhattoonni naannoo riphee loltoota Elemoo qilxuu dhaabuu waan hin dandeenyeef mootummaan Itoophiyaa Jeneraal Geetaachoo Shibashii humna waraanaa guddaa wajjin gara Galamsootti erge. Humna waraanaa Elemoo waraana dheeraa waan hin dandeenyeef humni Geetaachoo hedduu rukute. Dhumarratti humni Geetaachoo naannoo Xirootti humna waraana bilisummaa Oromoo itti marsan waraana geggeeffameen. Xumura irratti humna waraanaa bilisummaa Oromoo irratti marsanii waraana geggeeffameen nama baay'ee ajjeese. Ajjeesaan Elemoos erga harka kennatee booda gaafa loltoonni isa qabuuf deeman dhukaa haadhoosuun of ajjeese. Yaadatamuu Elemoo qilxuun ummata Oromoo biratti nama waa'ee Oromootiif jedhee wareegame jedhamee beekama. Yaadannoo isaatiifis walaloon hedduun kan barreeffame yoo ta'u, kana keessaa kan Sheek Kabir Saaphalloo kaasuun ni danda'ama. Egaan kabajamtoota hordoftoota Kookeetii Tuubii seenaan gooticha Elemoo qilxuu bifa gabaabaa ta'een isiniif dhiyeessee kanumaan xumureen jira. Yeroo itti aanu seenaa gootota biroo qabadhee isiniifan dhihaadha. Chaaneela kiyyaa kan Kookeetii Tuub jedhu sabiskiraayibii gochuun sheerii walii gochuun nu gargaaraa isiniin jenna. Turtii gaarii.